Bolo, 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 tadde aboja kombadde biyyoon galaba miti walirraan taraganii maaloo 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 geessee geesse geessee geesse geessee geesse geessee lattuu seenaan duuteen baddu yaa bojaako bojiyaako ummanni si waama jedhanii maaloo Malo, 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 malo. maaloo. Saba Oromoo saba Haacaaluu jaallatu saba quuqama saba keenyaa quuqama Haacaaluu du'uu Haacaaluu yookaanis immoo dhiigni Haacaaluu mararee uummata Haacaaluu jaallatuuf siidaan magaalaa Amboo jiru siidaan kaampaasii Haacaaluu Hundeessaa fuuldura jiru siidaan achi jiru sun uummata Oromootiif gaadha jedheen abdii qaban. Shambaro dindidha ijoolli sheekaa gaafa guutuun beekanii gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa biliqa ijoolli sheekaa lubbuun dhiiraa biliqa gaafa guutuun beekanii gaafa guutuun beekanii gaafa guutuun beekanii. Nagaan sun ifaa ta'u hordoftoota chaanaalii Kiingi Caalaa hundi keessan sana malees immoo manni Oromoo hundi keessan akkan fayyaa keessanii jira galata Rabbii isaaf haa galatu nagaa koodha. Bara tokko maal seetanii wanti haasa'uu hin barbaanne wanti keessa keessanitti yaaduu hin barbaanne yeroo humnaa ol sitti ta'ee wanta gootu dhabdee wanta hojjetu dhabdee wanta yaaddu dhabdee waan bakka waa'ee sanaa humnaa ol sitti ta'e yeroo dirqamaan si dubbisiisu jira dirqamaan si haasofsiisu jira. Edaa namni tokko jaallatee kanaaf an yeroo baay'ee wanta asirratti miidiyaa kanarratti waan akkasii kana dubbachuun fedhu ture. Garuu keessi kee nagaan argatu keessi kee waan gaarii yaaduu bakka keessi kee wanta biraa siif yaadu yogguu akkasitti wanta babbadii kana si fuuldura qabanii yeroo waan fofokkisaa kana si fuuldura qabanii keessi kee ni jeeqama. Egaa hundi keenya akkuma beeknu hundi keessan akkuma agartan jechuudha waggaa baranaa aartistii Haacaaluu Hundeessaa wareegamee ture. Yeroo sana kaan gangalatee kaan maal ta'ee kaan boo'ee Haacaaluudhaaf siidaa hin ijaarama jedhamee ture. Mootummaa naannoo Oromiyaa egaa hundi keenya akkuma beeknu lafarra harkisaa hadha boru guyyaa sana edaa akka sanaa sanitti silaa nama torbee tokko turuun fakkaatu Haacaaluu awwaalanii nama torbee lama turuun fakkaatan iyyuu guyyaa siidaa ijaarra jedhan sani. Isuma hundaa gottotanii gara as ciibsanii iddoo kanaan ga'aniiru. Egaa waggaa baranaa kana immoo waggaa tokkoffaa aartistii Haacaaluu Hundeessaatiif yaadannoon ni ta'a jedhamee siidaa kana eebbisiisuudhaaf yaadan jechuudha. Egaa akkuma hundi keenya agartanii siidaa kana mee eessuma isaatu Haacaaluu fakkaata biyya eessuma isaatu Haacaaluu fakkaata. Mataatu fakkaatamu, uffatatu fakkaatamu, maayikii harkaa qabatnaatu fakkaatamu. Mee maaluma isaatu Haacaaluu fakkaata. Amma Haacaaluun akkas fakkaata ture. Haacaaluun mee ilaala fuuluma isaa keessa ilaalame. Fuulli hagas qal'ata, fuulli hagas huqqata fuulli isaa jechuudha. Asiin immoo ilaala gara bitaa kana, siidaa kana irratti jechuudha. Gara bitaa kuni walumaa galatti ummata Oromoo arrabsiisuu fi ummata Oromoo gadi xiqqeessuu fi sana malees immoo akka diinni achitti siidaa kana ilaalee nutti kolfu gochuufi waan yaadame wayii natti fakkaata. Garuu amma Haacaaluun maaltu akka ta'e eenyu akka ajjeese maaliif akka ajjeefame amma naa galaa jira. Amma egaa keessaa eegan siidaa kana ilaalee naa galaa jira. Mee ilaala fuula isaa namni fuulli hagana qal'atu namni fuulli hagas huqqatu. Asiin wantoota hagas ga'u chaastii hagana ga'utti hojjetanii asiin immoo ilaala. Oromoon nama ogummaa fakkiitiin beekame nama bobbocaan beekame nama aartii irratti beekame nama hedduu qabdi. Garuu kuni namni waan dubbatan nama wallaalchisa baay'ee tokko keessa nama ajjeeqa dhugaa Rabbii baay'ee tokko waan haasa'an nama wallaalchisa. Wantoota agartaniitu yoo ta'e kaampaasii Haacaaluu Hundeessaatii Yuunivarsiitii Amboo hanni Dr. Qana'aa kan hojjechiisan sana yoo agartan jechuudha. Baay'ee waan nama ajaa'ibu baay'ee tokko. Ani walumaa galatti siidaan kun naaf hin taane gara kiyyaan surumayyuu siidaan kun siidaa Haacaaluu ibsu miti siidaa goota keenya ibsu miti siidaa goota keenyaaf ta'us miti
siidaa uummata Oromoo ibsu miti. Uummanni Oromoo hedduu aaree jira yeroo kanatti. Baay'ee tokko muufatee jira. Keessattuu muufii gara mootummaatiin qabu baay'ee muufii mootummaatiin hedduu qabamee jira jechuudha. Sana malees warra guyyaa Haacaaluun du'e nu wajjin boo'anii nu wajjin maraatanii edaan ijaan boo'anii gubbaadhaan boo'an jechuudha. Keessi isaanii waan biraa qaba. Gubbaan isaa warri akkasitti nu wajjin boo'anii nu wajjin maal ta'anii fakkeessanii yeroo isaan darban nama biraa miti. Mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa sana akkas tatta'e siidaa kan akkamitti nu hojjechiisu dide hojjete immoo uummata Oromoo maaf nu hojjechiisne ogeeyyota Oromoo maaf nu hojjechiisne warra ogummaa qaban maaf nu hojjechiisne qooda saba biraa nutti kofalchiisan. Egaa ana akka kooti siidaan kun naaf hin taane siidaan kun surumayyuu Haacaaluun ibsu. Egaa uummanni Oromoo baay'ee tokko miidiyaa irratti olaaltan kana caalaa immoo dabalaa kana caalaa iyyuuf jira uummanni Oromoo jechuudha. Kanaaf siidaan kun gar tokko naaf hin taane gar kiyyaan naaf hin taane otoo nurraa ka'een hawwii qabaani gar kiyyaan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf osoo siidaan kun inni buqqa'ee naasaan hojjetame jedhama. Siidaan kun naasa yuunivarsiitii Ambootti kan hojjetame magaalaa xixiqqoo keessatti kan hojjetame ijoollee ciccimoodhaan biyya wanta kana hin ga'u. Amma inni kunii fi isa san immoo isa kanatu Haacaaluu fakkaata amma yoo ilaaltan. Uummata Oromootiif uummata Oromiyaatiif saba Oromoo saba Haacaaluu jaallatu saba quuqama saba keenyaa quuqama Haacaaluu du'uu Haacaaluu yookaanis immoo dhiigni Haacaaluu mararee uummata Haacaaluu jaallatuuf siidaan magaalaa Amboo jiru siidaan kaampaasii Haacaaluu Hundeessaa fuuldura jiru bifa kanaan siidaan kun hojjetamuu egaa akkasitti hojjetame siidaan achi jiru sun uummata Oromootiif gaadha jedheen abdii qaban. Gaadha jedheetinis yaada. Wanta baay'ee nama muufachiisu garkiyyaan waan tokko naaf hin taane. Egaa kana caalaa wanti naaf hin qabu anis muufii mana keessa jiru aarii mana keessa jiru aarii waa'ee siidaa kanarratti qabu baafachuu dhufe. Kana caalaa wanta hin jedhu waan naaf hin qabu nagaa keessan naa tura isinan jaalladha. Sa'aatii muraasa booda waa'een yaadannoo artiist Haacaaluu Hundeessaa wareegamuu artiist Haacaaluu Hundeessaa Skylight Hotel Skylight magaalaa Finfinnee jirutti kallattiidhaan darbaa sana malees immoo peejii feesbuukii artiist Haacaaluu Hundeessaa sana malees kallattii yuutuub artiist Haacaaluu Hundeessaa laayivii darbaa achiin hordofuu dandeessu siin jedha. Fayyaa keessan naa ta'a viidiyoo biraatiin kan qabadhee dhufutti nagaan naaf tura baay'ee. Bolo, 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 tadde aboja kombadde biyyoon galaba miti walirraan taraqanii maaloo 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 maaloo.